maal jedha koomentiin daa'ima wajjiniin bulaa na bulchiti daa'imti ishee amma raftu tan rafuu hin danda'u riba gahaa argachaa hin jiru garuu guyyaas ijoollee wajjiniin olii gaddeemaa oolaa jettee obboleettiin kiyya garuu si baasna naan jedhanii jiru achi keessaa ijoolleen ani garuu nan sodaadhe habiitti an akka wallaaluma kootti qoonsitti mu jechuudha amma dandeessetti sa'aatii argatte sana keessa 3 rafi sa'aatii 2 rafi 4 rafi sa'aatii raftu san keessatti sa'aatii ijoollee si rafanitti silkii kee cufadhuuti irriiba kee rafeeti kontraata kee aggaa 2 fixeeti gara biyya keetitti gali waa'ee baduu sammuu kee keessa baase beetelee ijoolleen Oromoo beetelee dubarri Oromoo sin baasa'u sin jette wayyoo gaaf sana si raawwatte gaaf sana lubbuu kee irraa bahiitii bahi amma jechuudha namni lubbuu namaatti qubna garii xaafaa jiru habiitti kulaalitti kee gurgurataniiti kootu sin baasaa sin jetti mana ijaazaa keessa teessee dhiira wajjin walii galtee jechuudha dhiira wajjin walii galtee kootu sin jettu fi mana ijaazaa teessee kootu bayinatu si gargaara jettee dhiira sitti ergiti si qalchisiifti kulaalitti si keessa gurguratti shin zanaa jettee fandaqaaqxee jiraatti habiitti lubbuun keenya jechuudha beetilii kan ijoollee Itoophiyaawii jechuudha ammuma dhiigni ijoollee keenya jechuudha amma bishaan baambu'aa keessaa bu'u gatii dhabee bara bishaan baambu'aa keessa tokko maxanii qaba amma bu'ee miti kanatti kaffaltu dhiigni ijoollee keenyaa garuu ammuma bishaan baambu'aa sanaa waagaa dhabe biyya keenyatti nama ajjeesee nama qaleet zanaa jedhee isa raafuu hates isa caatii hates isa horii hate faana taa'ee nyaata inni lubbuu namaa ajjeeses biyya namaa keessattis silaa biyya keenyattu seerri hin jiru jedhanii ijoolleen keenya bira dhiiraa dubaraa miti shamarriyyuu jammarte dabarsitee wal gurgurachuu jammarte habiitti lubbuu kee guutuudhaan amma dadhabdee waggaa kee lamaan hojjettee gara biyya keetii galu inni kan biraan humna keetii oloo ta'e ji'a lama jabaattee goobazii taatee hojjettee damooza ji'a lama harka keetti qabattee baqqany dadhabe irraftiin barbaada irriban barbaada sa'aatiin riban aan kennitu taatan sa'aatiin rafutti ijoollee keenya harkaan fuutu taanan gara biyya kootii jedhiti ji'a lama jabaadhu jedhu tikkeetti kee muradhu gara biyya keetitti habiitti akka walaaluma kootti kan si gorsu kanarraa kan hafe garuu dubara maraattee baddee mana ijaazaa keessa teessee koottaa sin gargaara dhiiran si ergaa sin hin jettu dhugaan sin hin jedha isheen jechuudha achi keessatti dhiira wajjiniin zallalti ofii ishiitii ofirraa baate isaan walii galteet si gurguratti si galamte isin hin gurgurataniiti kulaalitii keessan gurgurataniiti isaan ofii isaaniitti achitti dhiira wajjin maraatu ilaa isa dhugaa waaqan isinitti hima ijoolleen hundumti keessanuu rakkina addaa keessa jirtan rakkina xiqqoodha jettanii bayin 2,000 hojjedha bayin 3,000 hojjedha 1,000 hojjedha 800 hojjedha jettanii maraattanii ba'uudha jettan adaraa waaqayyoo waaqa keessan sodaadha hin bayina rakkadhaati beelaattanis dheebottanis jabaadha kontraata keessa waggaa 2 fidha gara biyya keessanii humna keessanii yoo ta'e immoo ji'a 2 jabaadha hojjedhaati tikeetti keessa muradha gara biyya keessanii nagalchi jedhanti kanarraa kanafi waa'ee baduurraan fadha beetilee ijoollee keenya namanina argitan yoo ta'e kun Saawudii keessatti dhagaa jirtu ilmoo biyyaa taatee dabarsitee gurguratti silaa biyyatti sajjeesanii taa'anii haatu biyya Oromaattis baranka inni biyyatti bare maal godha biyya Oromaattis bahee sanuma garuu dhugaan guyyaa tokko dhokattee naftuun baati har'aaf garuutti tolee dhiiga namaa lolaasanii taa'anii nyaachuun isaanii mala garuu isin otoo beektan obboloota koo kanan isin gorsuu barbaadu akkan jettanii 800 hojjedha 1,000 hojjedha inni larra badee hojjetu 3,000 hojjeta jettanii mana madaamitiin badina yoo gaafa baddan sana lubbuu teessan tanatti murteessaa baha akka duutan akka kulaalitiin keessan babbaqaqee isin keessaa bahu beetelee ijoolleen badanii alarra jiran kottaa badaannaa isin hin jedhanu silaa anis badee silaa anis bayeeti maraadhee isaan ofii isaaniiti mana ijaasaa keessatti jechuudha dhiirri isaanii hanqatan hin jiru si jammaar jechuudha dhugaa waaqayyooti ijoollee mana ijaazaa keessa dhiirri isaan hanqatan hin jiru bangaaliin isaanii nafu inni abashaan isaanii nafu inni oromoon isaanii nafu isaan meesilaa ofii isaaniitti bakkatanii badanii xiraanii isinis koottaatiin ufaana badaadhaaf kan mana madaamii keessaa sin baasan 1,000 hojjettaa ani 3,000 hojjedha 800 hojjettaa an 2,500 hojjedha isin hin jedhanii isin gowwoomsanii jechuudha maqammaqee isin galchu beetelee ijoolleen beektan beetelee fira kan isin jettan beetelee fira namanina beetelee fira nama beektan godanya biyyatti beektan irraa baqadha yoo argitan alaalatti yoo isin xiqqoo tokko guddattanii isin argani maaliif nu caalee yoo isin xiqqoo tokko mana madaamii keessatti dastanyaa taatanii madaamii faana walii galtanii maaliif akkasitti dastanyaa ta'a ani gaariin jira jedhee achi baasee balleessuun qaba dhugaa waaqayyo jabaadhaa of eegaa ijoollee keenya jabaadhaati of eegaa hin badina ani badaa isiniin hin jedhu ani ilmee koolikii
amman jirutti dandeessa waggaa lamaa keessa fixa gara biyya keessanii baaqayyaradha. Kanarraa kanaaf badaa waa'ee badaa of keessaa baasa. Ijoolleen mana ijaazaa jiran silaa ofii isaaniitti badanii wanti isaan afuun jiru isinis isin balleessuuf deemu malee isin gargaaruuf miti dhugaan isinitti hima. Dhugaa waaqayyo betelee shamara namarreena. Shamara nama beektan betelee biyyarratti nama beektan ishee kana minan beeka biyyarratti nama gaariidha biyyarratti hin jedhina. Ofii bareettee isin balleessuu barbaaddi. Na amana anuma wajjinu shamara namanina waa'ee baduu sammuu keessan keessa baasa. Nagaa kee seerri kee maftiin kee si kabajamee akka haadha fi abbaatti mana madaamittis eegamtee kan si daffaru hin jiru kan si tuqu hin jiru. Ciistee kaatee nyaattee dhugdee hojjettee dadhabdullee natsaannatiidhaan jiraatta. Mana ijaazaa jechuun dhaqa. Re'ee takkaallaa kutte farda harree takkaallaa kutte jechuudha kan maraatte jechuudha bakka. Mana ijaazaa jechuun akka feete baatee galu maraachuu isa beektu miti macaawachaa dhiiraa ta'u macca maalaqaa ta'u yoo baatu eessa dhaqxaan hin jiru yoo galtu eessaa dhuftaan hin jiru. Achumatti si dooraranii ijoolleen baaduu yaadaa jirtan waaqa keessan sodaadhaa lubbuu keessan ofii keessan irraa hoo baatanii haadha keessan ishii isin dhalte abbaa keessan isin huume obboloota keessan biyyarraa cinqaman isaaniif yaada. Yoo baatan garuu ofirraa baatii baa lubbuu keessan tanaarraa baa gaafa baatan garuu yoon du'es hoon jiraadhes maatii kootiin nan barbaadina jedhaati qurxitti hima. Sammuu teessan gizee tokko dhaabbadhaa dhaggeeffadhaa. Abbaan feekuma kudhanii na hojjetu alarra taa'ee namaan na galchi. Ani kanan dhufee kontiraata kootiin natsaannatii koo eeggadhee waggaa 2 mana taa'ee hojjedhe yoo na ta'uu baate bahiin qayyaradha mana. Hin badus dhufnee si qayyarra mana jedhanii yoo na baasanis hin amanuun ani nama. Akka jettanii hin bahina mana badamte. Oosiin gamte gala biyya keessan. Biyya isinii ta'u maxaradhaa deema. Maaf baddanii mana ijaazaa keessatti macca maalaqaa dhiiraa taatu? Maaliif dubarri isinitti taphatti? Bangaalitti isin gurguratte. Abashaan walii galtee ofiishiiti dargaggeessa 5 tokko ishiiti waan godhu mana ijaazaa keessatti dabarsitee ijoollee keenya qalchisiiftee birriitti isin gurgurattee namni amma birrii malee lubbuu namaarraa dhiiga eenyu qabu hin jiru. Namni amma birrii malee dhiiga namaarraa eenyu qabu hin jiru. Giddeetaan itti kennaafii jiru hin jiru. Beetelees dhugaa waaqayyo beetelee ijoolleen Saawudii jirtan of eeggannoo cimaa. Biyya kamuu jiraadha kan Dubaayis sanuma. Of eeggadhaa jabaadhati. Isa dhugaan isinitti hima. Shamaraa fi beetelee shamararraa of eegaa. Dhiira dhokatee keessan kottu ammana ergisiisin sirreessa ammana ergisiin baasa siin jedhus bafitsuun hin amanina. Namni keessa keessan kottu asiin sinin jedhu isin gargaaruuf miti bara isin duguuguuf isin nyaachuuf isinis xaqamamuuf. Kanaafuu of eeggannoo cimaa dhaamsin isiniif qabu jechuudha. Adaraa keessan sagalee koo kana share koppiliingii godhaa.